السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك فنورون أمانتي بروس جرجرتو نجيني بدادان سننجر الحمد لله أنا برهم دمتو نجا كم جرتان سنجد جباتو سننجر الحمد لله. أم هرم هالك باتين وفتي ورينا جتاني أو وان ما تقوي وان ما نموت تكو إفانتين وان ما نموني تكو شكي كيس جيران إسني إبسو في maaliifi gaafi nama gaafatamiitiin jedhe deebisuun dirqama. Yaa maatii kiyyaa hordoftoota kiyyaa gaafii isin na gaafattan isinii deebisuun gaafii kamiyyuu haa ta'u gaafii qeeqaas yoo ta'e gaafii jaalalaas yoo ta'e gaafii nama jajjabeessus yoo ta'e akkasumallee gorsallee yoo ta'e fudhachuun deebisuun dirqama. Amma maaliif hin dhufe seetanii namoonni tokko tokko yeroo darbee waa'ee viidiyoo obboleettii xiyya kaameraa irratti kan hojjedheetiin jedhe namoonni jajjabeessii gorsii asirratti akka hin boonne maaliifi namni akkuma namni nama jaalatus jiru namni nama hin jaalannes hin jira namni namaaf hin gammannes hin jira namni ati gaddite immoo sitti gammadu hin jira sababa kana ta'eef immoo akka miidiyaa irratti ol baatee imimmaan isii hin buusne gorsi warri naa jettanii jirtanii dhugaa keessanii galatoomaadha wallaahi. Galata guddaa qabdanii isin jedha warroonni akkasii warroonni quuqamtaniitiin akkas naa jettan galatoomaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasumallee warroonni qeeqxanillee yookaan kolfitanillee isinis galatoomaan isin jedha maaliifi namni kamuu waan kamiinuu inni yoo si deeggarate galatoom jechuu ni qabda. Maaliif jennaan akka isaan ta'uu osoo hin ta'inati isaan caaltee argamuu qabda yaadaani. Akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyyaa asumarratti immoo kaamilaan obboleettii kaamilaatii maaf waan akkasaa yaana jalaa jettanii waa'ee jedhee viidiyoo jedhu irratti ijoolleen tokko tokko warroon hordoftoonni kiyya jechuudha. Dhuga maaree ati obboleettii kaamilaatii kaamilaan obboleettii asii hin qabdii in sobdaa obboleettii kaamilaatii miti warri jettanis ni jirtanii. Ani maaliif hin soba kaamilaan obboleettii obboleeyyanii wanni sobuuf maaliidha obboleettii asiin qabdurri jettan waan biyya ture ammallee bakka isiin jirtu hin jiru isii bira hin jiru garagara jirra biyya garagaraa jirra akkuma beektan isii Yaman jirti ani kan jiru Dubaay yeroo dhiyeedha biyyarraa gara naka dhufe akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya asirra ol bahee na arguu baattanis ani obboleettii isiitii akkasii ol bahee mul'adhuu baadhus obboleettii isiitiin isin jedha. Asumatti immoo isiin fakkaattu warri jettanis ni jirtanii maaliin isiin fakkaanne maa funyaanii immoo gurraa immoo isaan isiin fakkaanne bifaa immoo bifallee anillee kun magaaluma buna tana isiillee magaaluma buna tana wal fakkaannaa yaa dirqama namni obboleeyyan ta'eef garaa tokko keessaa baheef wal fakkaachuun qabu raasayyuu koomaa walirraa hin qabne wal fakkaata. Dirqama immoo ka wajjin namni hojii dhalate wal fakkaachuun dirqamaa miti. Namni tokko garaan haadha buraan burreedha akkuma jedhan gurraacha jira magaala jira diima jira gara laafessa jira gara jabeessa jira akkasii tokko tokko kolfee taphatu jira tokko tokko immoo kan kolfine jira tokko qaroo jira tokko gowwa jira akkasuma miire garaa tokko baheef dirqama inni tokko isa tokko fakkaachuun qabu yaadaanis amalaanis bifaanis akkasiin isin jedha. Akkasii warri kaamilaan fakkaattu naan jettan sababa kanaaf dirqama isii fakkaachuun qabu dirqama isii fakkaachuu qabu maa obboleettii isii ta'uuf miti. Akkasiin isin jedha maaliifi kun isii fakkaachuun kiyya afaan Oromoo dubbadha bifaanis ol fakkaachuu baannu waluma fakkaanna isiinis magaalaa anis magaalaa yaa wal fakkaachuu baannu funyaan keenya garagara ta'us ni jira sagaleen keenya garagara ta'us ni jira miire obboleeyyan eega ta'e namni obboleeyyanuma jedhama walis fakkaachuu otoo gurraachas ta'e kun diimas ta'u akkasiin isin jedha obboleeyyan kiyya kun abbaa fakkaataa kun haadha fakkaataa kun gara eessuma adaadaa akaakayyuu akkasii miire akkanatti zarii fakkaataatiin
akkasitti garagara fakkaata namni. Isiniin jedha dirqama obboleeyyan tokko wal fakkaachuu hin qabu. Warri asitti obboleettii isiitii miti isiin obboleettii asii qabdu warri jettan ammallee taanaan isii bira hin jiru. Isii wal bira hin jiru. Isiniin jedha anis akkuma isin gama sooshaal miidiyaatiin argitan argaa keessaan immoo bilbilaan kanuma malee isii wal bira hin jiru bakka tokko hin jiru. Ani akkasiis ol bahee asirrallee yuutuubaraallee miti akkasuma isiniin jedha. Sanumaaf amma yeruma dhiyoo kana keessa dhufee kanaafuu nasi madhaan jajjabeessa isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa warroonni yaada gaarii barreessitanii suuronni jirtanii gaafii gaafattaniis akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa galatooma hundumti keessaniyyuu. Akkasiin isiniin jedha waan isin suuquu qabu ani obboleettii isiitiidhuma. Akkasii obboleeyyan kiyyaa ifa yoo isiniin taane amma ifa isinii ta'a jedheetiin yaada. Galatooma waan gaafii kana na gaafattaniifis gaafii na gaafachuun keessan natti tola. Isiniin jedha asumaan immoo nu jajjabeessaa warra nu jajjabeessitan galatoomaan isiniin jedha. Kunis warri viidiyoo kiyya kan argitan na biraan darbinaa subscribe, like, share naa gochuun komentii babbareedduu isii nama barreessuun nu jajjabeessan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Nuti wal jajjabeessine nuti wal tuffachuu baanne wal guddifnaa hin guddannaan isiniin jedha. Obboleeyyan akka guddannu inni dhoorgu wal tuffachuudha wal cabsuudha. Isiniin jedha kun immoo like gochuun subscribe gochuun amma waan nama miidhu siin qabu yaa. Dirqama seentee gochuun qabdu nama tokkoof jettee dirqama seenuu qabdu yeroo argite yaa obboleessa keetii obboleettii teetii. Subscribe gootee fi kumantuu itti bira darbite hagasuma waan nama kafalchiisuun qabuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ani dhugaa dubbachuuf amma yeroo seeneetiin ilaalu yeroo boqonnaa kiyyaa yeroo seeneetiin ilaalu yaa hin godha nama subscribe hin godhaaf like hin godhaaf yoo komentiin barreessaaf waan itti tole maashaallah irraa jedhee hin barreessaa fi waan barumsa qabootee haaluma kana itti fufii jedheetiin hin jajjabeessa. Kun immoo waan nama miidhuun qabu keeriidhuma keerii mooliif yaaduudha wal jajjabeessuudhuma malee. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa nu biraan darbinaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Walaa jajjabeessinu warroonni karaa ana haaraa taatan harka wal qabannee walaa jajjabeessinu kottaan isiniin jedha. Warroonni gaafii na gaafattanis galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Warroonni jabaadhunaan jettanii yaada naa barreessitanis galatoomaan isiniin jedha wallaahi. Namni nama hin galateeffanne rabbiin galateeffatu jedhani. Galatoomaan isiniin jedha yaada keessaniif akkasii obboleeyyan kiyyaa yaa viidiyoo tana onneen isin hojjedheef sababa isin obboleettii isiitii wal fakkaattanii obboleettii isiin asiin qabdu sobdaa warra jettanii sababa jettaniitu viidiyoo akka hojjedhu na taasisan isiniin jedha. Ta'u galatoomaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yaa nuti ilmaan Oromoo hundumtu obboleeyyanuma yaa keessan kan warra garaa tokkoon dhaatee obboleettii jedhamee akkasitti adda qoodamu malee akkasuma isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Ifa isinii ta'e jedheetiin yaada. Akkasii isiinis yaaduma waanuma rakkuma isin mudatee fi isiillee dubbattee jirti warroonni dhageeffattan sanumaaf sitti dhaga'ama namni simii kee fayyadamu sim kaardii kee fayyadameetiin namatti jaalattuuf namatti kabajuun isaaf waan hin taane yoo barreesse namni immoo sima jedheetiin fudhata yeroodhaaf garuu nama adda si fageessu namni akkasi taazzabu si gochuu danda'a malee boodaaf garuu dhugaan ifa baati. Akkasii obboleeyyan kiyyaa namni bilbila simii kee fayyadamuu dhiisiitii waati bilbilaa yusuu argu ijoolleen maanu nama wayii guddaa wayii jalaa kaasteetiin hin jedhu sitti dhagama haga waasa addaan baafattutti jechuudha. Wanni bilbilaa kun immoo rakkisaadha. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya isillee kanumatu itti dhaga'ame malee waan biraati miti akka isin jettan sanii miti isillee isin ibsite. Akkasii obboleeyyan kiyya asumaan hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya nagaan naa turaan isiniin jedha.